Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu gahe maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaa hojii isaaniidhaan qabsuura isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee isaaniifis galannii fi ulfinni ni ta'a fi galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun akkuma yaadattan boqonnaa 5ffaa eegallee kan jirru kutaa 5ffaa yeroo darbeetiin jaalala saala faallaa gidduu jiru kan jedhuun barumsa keenya barachaa akka turre saalli faallaa jaalalli isaan gidduu jiru haala kamiitiin ta'uu akka qabu jaalalli kun yeroo akka ta'uu hin qabne callisaniituma faayidaa foonii yeroo dhiyoo ilaaluudhaan kan raawwatamuu hin qabne akka ta'uu hin qabnee fi jaalalli saala faallaa gidduu jiraatu kan dhugaa ta'uu akka qabu baranneerra. Guyyaa har'aa immoo akka fedhaa fi Waaqayyootti kan barannu kutaa 6ffaa barumsa kanaa jechuudha. Hiriyyaa gaa'elaa filachuu kan jedhuutiinidha barumsa keenya kan itti fufnu. Waaqayyo Abbaan keenya nu gidduutti argamee nu barsiisuu fi fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan hiriyyaa gaa'elaa filachuudha kan barannu. Dhuguma hiriyyaan gaa'elaa jireenya nama tokkoo keessatti baay'ee dhimma murteessaadha. Namni tokko jireenya isaa gara fuulduraa gaa'elaan jiraachuudhaaf erga murteessee booda jireenyi isaa kun yookiin jireenyi ishee kun gara fuulduraatti kan taasifamu gaa'ela keessatti hiriyyaa inni filatee wajjirraan jiraatu yookiin immoo isheen filattee wajjirraan jiraattu waan ta'eedhaaf hiriyyaan kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Innaa yeroo kana jireenya keenya walakkaa kan irratti kan gannee wajjirraan jiraannu waan ta'eedhaaf haala kamiinidha hiriyyaa kana filachuu kan qabnu moo eenyudha kan nuuf filu haala kamiitiin filachuu argachuu dandeenya qabxiiwwan ilaaluu qabnu barumsa kanaa ilaallachuudha. Kanaaf murteessaa kan ta'e hiriyyaa kana filachuudhaa fi kanneen kanarraa fagaachuun isa dhugaadha baay'ee barbaachisaadha. Bareedina ilaaluurraa qabeenyaa ilaaluurraa beekamtii namni kun hammam beekameera miidiyaa irratti akka biyyaatti akka addunyaatti naannootti beekamtii akkamii qabaa bareedina akkamii qabaa qabeenyaa akkamii qaba jechuudhaan hiriyyaa gaa'elaa nama akkasii filachuudhaaf yaaduun gowwummaa guddaadha. Kanaaf isaan kana osoo hin ilaaliin maalummaan namaa keessa namaadha malee bakkee namaa waan taaneedhaaf sanarratti hundooneeti jechuudha hiriyyaa gaa'elaa keenya filachuu kan qabnu. Hiriyyaan gaa'elaa isa dhugaadha kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Hiriyyaan gaa'elaa bakkee irraati namni fidee gara jireenya isaatti kan galchu osoo hin taane namni bakkee irraa fidee gara jireenya isaatti kan galchu osoo hin taane keessa isaatii barbaaduudhaa keessa isaatii baasee bakkeetti nama akkasii jedhee nama sana fidee kan ofitti dhiyeessuudha. Malee wanta hin beekne bakkeeraa kan fidu miti. Keessa ofiitti jechaadha barbaadanii kan argatanidha. Kana jechuun maal jechuudha namni tokko hiriyyaa isaa keessa isaatii barbaadee argata jechuun namni amalli isaa adda addadha. Hiriyyaa gaa'elaa umurii guutuu wajjirraan umuriiwwan gara fuulduraa jiran jireenya biyya lafaa jiraatan keessatti wajjirraan kan jiraatan waan ta'eedhaaf nama amala akkasii qabuun barbaada kan jedhu namni hundumtuu kaayyoo akkasii wanta qabuudhaaf amalli sun eessaa dhufa keessa ofiitti ba'a jechuudha. Nama akkasii nama akkasiin barbaada.
erga jedhee booda nam tokko yookiin erga jettee booda bakkeetti baasuudhaan kana akkuma namni footoo baachuudhaan nama bali tokko bakkeeraa barbaadu akkuma kana amaloota kana qabachuudhaan nama akkasii barbaadudha jechuudha. Salphaadhuma kanumaan. Kanaaf bakkeeraa nama haaraa barbaaduudhaaf nama beekne tokko gara jireenya ofiitti fiduu osoo hin taane keessa ofiidhaa baasuudhaan haala sanaatiin kan argatanidha hiriyyaan gaa'elaa. Hiriyyaa kana hoo kan filu eenyudha kan jedhus immoo beekamuu kan qabudha. Eenyudha kan filu? Hiriyyaa gaa'elaa filachuu kan qabu abbuma isaadha. Yookiin dhiira yookiin shamarra abbuma isaatu filachuu danda'a malee qaamni biraa nama tokkodhaaf filuu hin danda'u. Waaqayyo namaaf filaa jennee gaafa laallu waaqayyo namaaf hin filu. Hiriyyaa gaa'elaa waaqayyo hin filu. Namoonni baay'een ni gongoru. Waaqayyo naaf kaa'eera nama kana keessaatu amantaanii kiristaanaa addunyaa kana jiran keessaatti beekaa namoota kana keessaa nama tokko naaf kaa'eera waan ta'eedhaaf akka feetee yoo nama kana biran darbu akka fiigees dhaabadhees rafees ciisees barbaadees dhiisees nama kana biran darbu waan ta'eedhaaf jedhanii kan hin taane jiru. Kun sirrii miti. Waaqayyo ni qopheessaa gaafa jennu eeyyeen ni qopheessa sirrii mala. Waaqayyo hunduma keenyaaf qopheesseera. Kan qopheesse immoo kunoo saala lamaan haala barbaadeen amala uumuutiin jechuudha. Uumee hundumaaf qopheesseera. Kana keessaa filatee kan gaa'ela isaa wajjin geggeeffatu garuudha abbaa isaati malee waaqayyo barbaadee fiduu jechuudha. Kun waaqayyoon isa dhugaadha hojii isaa keessatti sirrii akka hin taane kan taasisudha. Maaliif shamarri tokko dhiira gaarii tokko duukarra yoo gaa'ela geggeeffatte waaqayyo nama gaarii naa laate naaf qopheesse anaaf kan naa uume nama gaarii jechuudhaan itti gammaddi. Tokko immoo fedha isheedhaan barbaadde kan argatte dhiira tokko baay'ee amalli isaanii kan waliif hin taane kan waliif hin galle hojirraan gaafa jiraattu hinde waaqayyo anaaf nama akkamii naa uume jechuudhaan gara waaqayyotti deebiti. Kanaaf kan akkasii keessa waaqayyo hin jiru jechuudha. Waaqayyo garuu hundumaa qopheesseera filachuu kan qabu abbaa isaati jechuudha. Kanaaf kana taasisuu qabna. Namni salphaadha kun uffata isaaf ta'u ni beekaa. Amma shamarri isaa taatu namni dhiiras uffata isheef ta'u yookiin uffata isaaf ta'u kan isheetti dheeratu kan isheetti hin dheeranne kan itti bal'atu kan itti dhiphatu kan itti gabaabbatu eenyumtuu ni beeka gaafa uffata bitu. Kunis akkuma kanaati. Hiriyyaa barbaadee haala kanaatiin argachuu kan qabudha abbuma isaati jechuudha. Anaaf kun naa taachuudhaan barbaade argachuu kan qabu abbaa isaatiidha. Tarii namoonni tokko ani hin filadhu amantii nan qabaa. Abbaan gaabbiin koo qofti yoo naa fidan yookiin abbaan koo haati koo yoo isaan naa fidan beekaa nama akkasii hojjetan gaa'ela koo nan geggeeffadhachuudhaan amantii akkasii kan qabaatee jiraachuu danda'a. Kun rakkoo guddaa qaba. Tarii akkuma amantii isaa namni kun yookiin akkuma amantii ishee hiriyyaan isheef dhufu yookiin hiriyyaan isaaf dhufu kan gara fuulduraatti wajjiraan jaalala uumanii jiraachuu danda'an yoo ta'e isa baay'ee bareedaadha namatti tola kun gaariidha. Garuu immoo gara fuulduraatti jaalalli lamaan isaanii gidduu kan hin jirre yoo ta'e immoo jarreen kun waggoota tokko yookiin ji'a lamaa booda yookiin ji'a shanii booda deemee maal ta'u adda ba'u jechuudha. Kanaan immoo qaamni lama akka mallattoo kiristoosiif mallattoo mana kiristaanaa tokko kan ta'an deebi'anii gargar ba'uun cubbuu guddaadha. Isa kana gara fuulduraatti ni baranna kun ni uumamaa jechuudha. Kanaaf maaltu filatamaadha? Namni tokko maatii isaa osoo hin taane abbaa gaabbii osoo hin taane hiriyyaa isaa osoo hin taane ofuma isaatii barbaadee kan argatu kan itti gammaddu barbaadee kan argattu inni kun kanneen kana hundumaa caalaa filatamaadha jechuudha. Kanaaf namni tokko ofumaa barbaadee yoo argate ofumaa barbaadee yoo argatte wayyaadha barumsa keenyaan kan barannu jechuudha. Yoo akkas ta'e egaa obbolaawwan shamarraniin hiriyyaa gaa'elaa isaanii filachuu danda'u moo hin danda'an kan jedhu yaalamuu qaba. Dhuguma karaa sirna mana kiristaanaa keenyaa gaafa laallu shamarran hiriyyaa gaa'elaa isaanii filachuu akkasumas darbanii gaafachuu hin danda'an kan jedhu barumsa akkasiin jiru. Barumsa akkasiin jiru sirni mana akka sirna mana kiristaanaatti jechaadha kan namni barbaade shamarris haa ta'u dhiirris saalli barbaadan hiriyyaa gaa'elaa isaanii barbaaddachuudhaan abaluun naaf ta'a jedhanii gaafachuudhaaf mirga guutuu qabu. Kana kitaaba qulqulluu bakka baattiin arganne fakkeenyaaf kitaaba Ruuti kan jedhu seenaa Ruuti kan odeessuudha. Ruuti mataa isheetiin deemtee ni beektu Bo'eeziin jechuudha.
amma termuudhaaf barbaadee gaafatteetti. Annaa kun waa tokko miti. Akka amma akkaanti jira garuu akka biyya keenyaatti akka aadaatti immoo aadaas ni ilaalama waan ta'eedhaaf asitti kan barannu aadaa miti bergit asitti kan barannu sirna mana kiristaanaa keenyaa qofadha. Garuu karaa aadaa gaafa laallu immoo maalla dhiironni yoo gaafatan kan jedhu dhiironni yoo filatan yoo gaafatan kan jedhu ni jira. Isa kanas haala kanatti qabachuu qabna. Garuu karaa mana amantaa karaa sirna mana kiristaanaa keenyaa shamarran gaafachuu danda'an kan jedhu filachuu danda'an kan jedhu waa tokko hin jiru. Kana asirratti beekuu qabna jechuudha. Egaan akkamittidha hiriyyaa kana filachuu kan qabnu hiriyyaa gaa'elaa keenya maal irratti hundoonee filachuu qabna kan jedhu qabxiiwwan torba ni ilaalla. Kan jalqabaan amantaadhaan wal fokkaachuudha. Dhuguma qabxiin jalqabaa kanadha. Amantaadhaan wal fokkaachuu. Amantaan keenya wanta barbaadetti hin jijjiiramu. Gaa'ela dhiisee abbaan barbaadee dhufe amantaa keenya gadhiisuu hin qabnu. Amantaa hiriyyaa gaa'elaa yeroo barbaadannuudhaaf kan nuuf ta'u yeroo argannu qabxiin jalqabaa kan nuti ilaaluu qabnu maala amantaan nama kanaa amantaan mucayyoo kanaa amantaan mucaa kanaa kan koo wajjin tokkodhamu tokko miti kan jedhu adda baasu jechuudha. Kana booda amantaa keenyaan nama faallessu wajjiraan hiriyyummaa gaa'elaa achumatti dhaabachiisuu qabna jechuudha. Amantaa keenyaan tokko kan ta'e qofa. Namoonni baay'een dhibeen qabu jaalalloo jiraate amantaan rakkoon qabu maali qulqulluun Phaawulos koo wajjiraan jiraadhaa jedhee jechuudhaan kaasu. Asitti wanta akkasiin kaasinaa. Bargit qulqulluun Phaawulos barreesseera warreen ayzaabummaadhaa gara kiristaanootti deebi'aniidhaaf amantaan isaanii adda adda warreen ta'e wajjiraan jiraadhaa jechuudhaan gorseera. Kun maalidhaa wajjiraan jiraadhaa jechuun namoonni guyyaa har'aa akka sababa dhiyeessaniidhaaf akka itti fayyadamaniidhaaf osoo hin taane yeroo sana namoonni kun eeyyamame isaan akkamiiti warreen dursanii wajjiraan jiraachaa jiran kiristaanummaan osoo isaan biran gahin erga wal fuudhanii ijoollee baay'ee erga wal taasifatanii booda kiristaanummaan gaafa isaanii lallabamu haati manaa kiristaana taatee abbaan manaa xaa'otii kan waaqessu yoo ta'e abbaan manaa kiristaana ta'e haati manaa xaa'otii kan waaqessu yoo ta'e addan bayinaa wajjiraan jiraadhaa abbaan manaa karaa haadha manaasaa ni eebbifama haati manaa karaa abbaa manaa ishee ni eebbifamti jechuudhaan barreesseera. Kun maalidhaa yoo adda baan isa dhugaa rakkoo guddaatu mama ijoollee ni foffoca'u jireenyi ijoollee achitti tafaachuudha gidduutti tafaachuudha kana yaaduudhaan qulqulluun Phaawulos barreesseera. Kun garuu guyyaa har'aa warreen ganaa wal fuudhaa jiraniidhaaf sababan ta'u warreen ganaa gaa'elatti seenaa jiran amantaa isaaniidhaan tokko kan ta'e qofadha filachuu kan qaban jechuudha. Gara fuulduraatti rakkoon qabu ani gara keettiin dhufaa yookiin gara kootti dhuftati kan jedhu asumatti dhaabachiisuudha. Maaliif inni maafsii dhufa yeroo baay'ee kan shawwadaman shamarranidha. Dhufuunan dhufa rakkoon qabachuudhaan dhiirri sossobaa eeshetti maaliif dhufa kan amanu amanu yoo ittiin fayyite achinaa fayyu atis kan amantu amaniitu ittiin fayyi fayyinni fi gaa'elli koo waliin argu wanta adda addaadha kun. Kanaaf amantaa keenya dursa laachuu fi qabnaachuudha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 6:14tti qulqulluun Phaawulos boqonnaa 6 guutummaa isaa ilaalle waa'ee kanaa waa'ee ejjaa dabalate bal'inaan barreessee waan ta'eef sanallee dubbisuu dandeenya. Kan lammaffaa immoo kabaja durbummaa qabaachuudhaaf dhabuu beekuudha. Namni tokko shamarreen tokko yookiin dhiirri tokko tekniidhaan gaa'ela geggeeffachuudhaaf kaayyoo kan qabdu yoo taate yookiin kaayyoo kan qabu yoo ta'e hiriyyaan ishee filachuu qabdu hiriyyaa akkuma ishee durbummaan jiraatudha. Isa yoo ta'es immoo hiriyyaa akkuma isaa durbummaadhaan jiraatudha filachuu kan qabu. Kanaaf tekniidhaan geggeeffachuudhaaf yeroo wal gaafatan kan adda baafachuu qabu jechuudha. Kabaja durbummaadhaan eeggatanii kanneen jiran jechuudha. Yeroo kana kan nama dhibu namoonni wal sobu nan qabachuudhaan jechuudha. Durbummaa osoo hin qabaatin durbummaan qabachuudhaan wal sobu. Kanarraatti keessumattuu kan jalqabaa shamarran sirriitti of eeggachuu qabu. Kanarraa jechuudha. Maaliif kun wanta dhokataa miti. Hiriyyummaadhaaf gaa'elaaf namni dhiirri nama shamara tokko gaafatu guyyaa 3 yookiin guyyaa 4 yookiin torbee tokko booda mana yaalaa deemuudhaan guyyaa irra teknooloojiidhaan beekamuu amma dandeetti wanta gaamiruuf sun ni beekama. Kanarra dabarree immoo waaqayyoon sodaachuu qabna. Amma kanan qaba jennee itti seenuudhaan gaa'ela booda maal taasisuu fedha yoo tekniidhaan walii galuudha. Osoo durbummaan qabaatin amma dhugummaan tekniidii ofirra kaawwatanii gaa'ela taasifachuudha. Kun immoo abidda si'otti kan nama galchuudha. Kanaaf lubbuu ofii si'otti galchanii fooniin gammachuu barbaadu jechuudha. Innaa dhiironni shamarranis kanarraati sirriitti of eeggachuu qabna jechuudha. Sirriitti sobarraa kanarraati of eeggachuu qabna. Tokko immoo maal taasisuu shamarran keessumattuu akka hin qabne ni beeku durbummaa.
nan qabachuudhaan ittimu kana booda tarii mana yaalaa dhisu dhaquu deemuu dhiisuu danda'u yookiin turanii deemuu danda'u. Innaa maal jedhu yeroo kanaa booda yeroo sanatti erga sanaa booda sababa kanaadhaaf yeroo sanatti ispoortii kana dalagee kana ta'e kabaja koo dhabeera jedhamu kana sababa dhiyeessu. Kunis sobadha. Kanaaf lubbuu ofii si'oolitti dabarsinee jireenya biyya lafaa gaarummaa barbaaduun tasuma kan yaadamu waan hin taaneedhaaf sobarraatii mataa keenya eeggachuun dirqamadha jechuudha. Kiristaanummaa keessatti kun hin barbaachisu. Ifatti walitti himuudhaan lakkii hin qabu. Durbummaa hin qabu ta'an hin qabu. An akka koo darbee barbaadedha jechuudha. Innaa namni kunis immoo darbee kan akkasaa barbaadachuu. Innaa kana sirriitti hubachuu qabna. Kan sadeeffaan fedhiin lamaan isaanii eegamuu qaba. Fedhiin lamaanuu ta'uu qaba. Dhiira shamarras fedhiin lamaan isaanii ta'uu qaba. Wal kaadhimmachuu keessatti fakkeenyaaf maatiin kan kaadhimmachiisoo ta'e akkuma jalqaba kaase sana maatiin kan walitti biroo ta'e fedhiin lamaan isaanii gaafatamuu qaba. Fedhiin lamaan isaanii ta'uu taanaan gaa'elli gaggeeffamuu hin qabu. Kaadhimmummaas ta'uu hin qabu. Ijoolleen kunis immoo lamaan isaanii gaa'elaaf hiriyyummaa uumuu hin qaban. Jalqaba fedhiin lamaan isaanii eegamee fi eeyyeen nan barbaada jette isheenis. Innis eeyyeen nan barbaada jedhee erga irratti walii galanii boodadha. Namoonni baay'een garuu guyyaarraa biyya keessatti kan agarru keessumattuu wanti baay'een kan raawwatamu karaa kanaa baay'ee kan miidhaman shamarranidha. Shamarran kaayyoo biraa qabu wanta biraa jechuu barbaadu maatiin garuu maal taasisu gidduutti dhiisuudhaan tarii nama qabeenyaa qabu argatanii tarii nama aangoo qabu argataniitu mucaa isaanii fuudhanii bakka isheen hin barbaannetti heerumsiisuudhaaf yaadu kun sirrii miti. Sirraa'u kan qabudha kun hedduma kamittuu taana isa dhugaadha sirraa'u kan qabudha. Shamarran nama barbaadanitti heerumuu kan qaban nama fedha isaanii kan ta'etti malee kan humnaan isaanii dhufu miti. Innaa jireenya akkasii kun waan rakkoo guddaa gara fuulduraatti qabaata. Shamarreen kun dirqisiifamteetumatti galteeyyuu jireenya sirrii hin jiraattu. Yeroo hundumaa bakkee ilaalti. Kana booda gaa'elli isaanii yoo guddate waggoota tokko waggoota lamaaf erga itti fufee booda adda citaachuudha. Innaa kana booda isheenis bakka malee haftee innis akkasuma waaqayyoonis gaddisiisuun dhufeera jechuudha. Kanaaf keessumattuu maatiin kanarraa sirriitti of eeggachuu qaba. Shamarreen fedha ishee inni ilaalle Ribqaa unkaan waggaa har'a waggoota 5,000 dura jechuudha kan raawwatame. Hojjetaanii Abrahaam gara maatii Ribqaa yeroo deemu gara Sooriyaa deemee yeroo Ribqaatiin Isiyaaqiif fidee dhufu maatii ishee gaafate hojjetaan suni. Kana booda maatii ishee kan jedhan baay'ee kan nama dinqisiisudha. Ishee waamanii fedha keedhaa ni barbaaddaa jedhaniitu gaafatan kan nama dhibu. Kun yoomidha kitaabni osoo hin barreeffamiin barumsa osoo hin jiraatiin namni addunyaa osoo hin baay'atiin kana gaatan kana booda isheen eeyyeen fedha koodha nan deematteen kana booda fuudhee fidee Yisihaaqiif laate jechuudha. Innaa maatiin akkas taasisuu kan qabu malee osoo isheen hin barbaadin waan isheen hin barbaanne itti dabarsanii kennuun tokko mucaa ofii ajjeesuudha lammaffaatti jireenya ishee xabachuudha sadaffaatti waaqayyoon gaddisiisuudha. Innaa kana beekanii namoonni kanarraatii of qusachuu qabuudha. Kana afuraffaan umuriidha. Umuriin dargaggoonni yoo gaa'elaaf warra barbaadan umuriin isaanii sirriitti walitti dhiyaachuu qaba. Adda addummaan guddaan yoo gidduu jiraate tokko karaa amantaa lammaffaa karaa naannoo keessa jiraannutti dhiibbaan guddaa isaan irratti uumamaa jiraata. Kana booda guyyaa tokko jireenya gammachuu wajjiraan osoo hin jiraatin wal gaddisiisaa waaqayyoon gaddisiisaa jiraatu. Kanaaf maal ta'uu qaba? Umurii walitti dhiyaachuu qaba. Umurii adda adda gaafa qoqqoodamu rakkoo akkamii qaba seetanii inni tokko waggaa 35 jira isheen tokko ganaa reefu waggaa 13 15 jirti. Inni kan barbaadu wanta biraa isheen kan barbaadu wanta biraa reefu ganaa isheen umurii ishee kanadha. Inni umurii isaa sanadha wanta baay'ee argee darbeera inni wanta biraa barbaada. Innaa jarreen kun fedhii isaanii tokko miti jechuudha. Yaanni isaanii tokko miti. Kan barbaadan tokko miti. Innaa yeruma tokkoyyuu osoo walii galanii guyyaa tokko hin jiraatin adda ba'anii tarii yoo wajjin jiraatanii xumuranillee amma jireenya isaanii guutummaa osoo waliif hin galiin jiraatu. Kanaaf umuriin ilaalamuu qaba. Namoonni yeroo baay'ee nama qabeenyaa qabutti beekumsa maal qabu jedhanii nama umurii guddaa fidanii shamarree mucaa xiqqoo itti laatu. Kun dogongora guddaadha. Umuriin ilaalamuu qaba. Sirna mana kiristaanaa keenyaadhaan dhiirri waggaa 20 oliif shamarree waggaa 15 ol adda addummaa waggaa 3 yoo guddate kana gidduutti gaa'ela taasifachuu qabatan ni dubbata. Yoo guddate
dhiirri waggaa 3 kan caalu jechuudha. Kanachuu wal bira kan jiran beekaa waggaa 3 jechuun waa tokko miti wal bira kan jiran waan ta'eedhaaf amma kanaatti gaa'ela isaanii taasifachuu danda'u. Kan kanaan achi garuu nama waggaa 40tti shamarree waggaa 15 kennu jechuun inni yaadni isaa bakka biraadha. Isheen ganaa reefu nama guddachaa jirtudha. Kana booda waluun argan jechaadha yaadni isaanii. Kan isaan barbaadan, kan isaan hawwan, kan isaan yaadan tokko miti. Innaa osoo waliif hin galiin guyyaa tokko osoo waliin gammachiisin haala kanaatiin jiraachuun danda'amaadha. Kanaafuu kana beekuu qabna. Qabxiiwwan 3 afuriiru sa'aatiin keenya gaheera isaaniin guyyaa ittaanu kutaa ittaanutti fufna. Kanaaf kanarraa asuma irratti dhaabbachiisna. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa ittaanu hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.